Rabbiin bahanii hafuu irra nama haa oolchu. Egaa duutii obboleettii keenyaa hedduu garaa nama nyaata jechuudha. Bicha haala kanaan waan ishiin hin goone goote jedhamtee lubbuun ishee gaafa dabartu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Akkasumallee osoo na dhaqqabaa jettee iyyattu nama isheedhaaf dhaqqabu dhabuu irraan kan ka'edha. Obboleettiin kun kan lubbuun ishee darbe jechuudha. Kana kan godhummootu lammooma biyya keenya keessattuu warroonni biiroo keessa hojjetan gaafa namni rakkina keessa jirra jedhan dantaa itti hin qaban jechuudha. Bicha baay'ee nama gaddisiisa. Ashama harka fuunee hordoftoota masarsituu jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan saskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii kootti taatan hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee nama gaddisiisuun kan walitti deebine waan tokko garaa nama nyaatu jechuudha. Egaa obboleewwan keenya karaa garaagaraatiin sababa garaagaraatiin biyya ormaa keessatti lubbuu isaanii dhabaati kan jiran jechuudha. Egaa arabaani waan hedduu tokko garaa nama nyaatu. Egaa akkuma yaadatamu Beerut keessatti illee obboleettiin wayii yeroo darbe keessatti lubbuun ishee darbeetidha kan jiru sababa asarrii isheetiin jechuudha. Ammallee biyya Saawudii keessatti sanumaadha kan irra deebi'ee jechuudha. Egaa lubbuun dhala namaa salphaa ta'ee yookiin akkuma ta'etti baasatidha kan jirani. Isaan qarshii isaaniitiin kan tamaamana wanta kamittuyyuu jechuudha. Seerri isaan gaafatu hin jiru. Lammiin keenya garuu akkuma baalaa bakkuma jirutti bayyuma jirutti bakkuma jirutti dhumaatidha kan jiru. Namni isaaniif kana jedhee haqa isaanii isaaniif barbaadu waan hin jirreef yookiin immoo sodaa waan of keessaa hin qabneef isaanillee lammii keenya akkuma isaanitti fakkaatetti akkuma dad isaan jedhetti lubbuu obboleewwan keenya hojiidhaaf jedhanii biyyaa bahanii lubbuu isaanii dhabaatidha kan jiran jechuudha. Egaa obboleettiin kunillee osoo hin du'in dura osoo lubbuun keessa jirtu waan baay'ee garaa nama nyaatudha kan isheen dubbatte jechuudha. Egaa akka ajjeesuu hedanis osuma beektuu garuu mootuu na dhaqqabaa jettis osuma iyyattu nama ishee dhaqqabu dhabuu irraan kan ka'e lubbuun ishee akka tasaatitti darbe jechuudha. Waan hedduu takka ulfaatudha. Egaa namni maatii keenya jijjiirraa of jijjiirraa jireenya fooyya'aa jiraannaa jennee biyyaa baane haala kanaan gaafa lubbuu ofii dhabanii baay'ee waan hedduu takka garaa nama nyaatudha jechuudha. Namni biyya ofii irraa jaalatee biyyarraa bahu hin jiru osuma biyya ofii keessa jiraachuu hawwu haa ta'u malee garuu haala jireenya isaa fooyyessuudhaaf jecha boru jireenya gaariin jiraadhaa laata jechuu irraa kan ka'e biyya ofii irraa baha jechuudha. Garuu biyya ofii irraa illee bahee namoota muraasadha kan hojjetee nagaan biyya ofiitti galu. Baay'inni namoota garuu kan lubbuu isaanii karaa garaagaraatiin lubbuu isaanii dhabanii akkasumallee mootuu dhugaan isaanii osoo hin argamin namni isaan ajjeese sunillee osoo seeraan hin gaafatamin kan akkuma salphaatti darbu jechuudha. Maaliif namni abbaa kanaati jedhee namaaf dubbatu waan hin jirreef jechuudha. Keessattuu gara biiroo keenyatiin baay'ee ulfaataadha akkuma beeknu. Yeroo baay'ee isaan irra goru hanga fedhe namni yoo miidhamee isaan karaa biiroo deemeyyuu isaan irra goru jechuudha. Maaliif akka ta'e beeku ani lammiin keenya akka lammii isaatitti ofiif yaadu dhugaa biiroon biroo sabni birootii fi warroonni biiroo keenya keessa yookiin Itoophiyaadha jedhamanii biiroo keessa jiran baay'ee tokko garaagarummaa qaban jechuudha. Baay'inni keenya warri biyya ormaa keessa jiru hin beekna. Keessattuu gaafa mana jijjiirratan gaafa isaanii wal lolan waan akkasii jechuudha. Kan irra darbeetu immoo nama rukutullee jira. Isaanis kanaafidha kan lammiin keenya nuuf dantaa hin qabne kan isaan nuuf hin dhimmamne lammiin biyya birootillee kanaaf akkas nu godhanatti fakkaata jechuudha. Wanta hundaan iyyuu nuti ziqqitanyadha bakka maaliif akka ta'e hin beeku. Argannaa damoozaa irratti haa ta'u wanta kam irratti iyyuu ilaalchi arabni nuuf qabdu baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Maaliif akka ta'e bichaa ani hin beeku. Hojiidhaan kan hojjennu saba kamii oliidha jechuudha. Garuu baqa maal jedhaa yeroo sa'a abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessaa jedhanna. Har'allee soomciyyoo kanaaf warri biiroo akkuma isheen na dhaqqabaa jettee sagalee hiriyaa isheetitti bilbilaa turte osoo isaan dhaqqabanii jiraatanii har'a lubbuun obboleettii kanaatillee hafuu dandeessi jechuudha. Garuu namni namaaf dhaqqabu hin jiru.
namni lammiin koo biyya ormaa keessatti rakkachaa jira nan dhaqqabaaf sagaleen ta'aaf namni jedhu hin jiru jechuudha. Har'a kan miidiyaa irratti dhufee arginu argaa jirra malee miidiyaadhaan duubatti namoonni meeqa akka rakkoo keessa jiran, namoonni meeqa akka miidhaman, namoonni meeqa akka hacuucamaa jiraachaa jiran wanti beeknus hin jiras hedduus jira waan ta'eef jechuudha. Har'a miidiyaa irratti bahuudha. Garuu sababbii bofaa ajjeeste jedhamtee yookiin bofni du'ee argameedhaaf micoon kun kan lubbuun ishee darbee jechuudha. Lubbuun dhala namaa hanga lubbuun isaa hanqatteetu lubbuun micayyoo kanaa itti baafame jechuudha. Osoo na dhaqqabaa jettee iyyattu abdii murattee biyya ormaa keessatti lubbuun ishee baate jechuudha. Kana maatiin dhagahuun dhukkubbii guddaadha. Kan duute ishee lubbuu ishee dhabdee jirti. Kan jiru inuma jiraata. Garuu ishee lubbuu ishee dhabdeetii jirti jechuudha. Rabbiin ishee lubbuu ishee hamaaru akkasumallee mootuu firoottanii fi hiriyoota isheetiif rabbiin jajjabina haa kennu. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Akkamitti akka baanuudha kan beeknu malee galuu keenya akkamitti akka gallu hin beeknu. Garuu biiroon keenya mootuu rakkoo qabaachuu isaa yaa beekamaadha waanuma jiru. Garuu immoo haala kanaan maqaa ishee balleessanii waan isheen hin goone goote jedhaniini osoo isheen waan isaanii hin tuqin osoo isheen waan isaanii jalaa hin hatiin hanga warqii morma ishee irraa baafattee micayyoo kana na jalaa fuudhe jettee nutti kan geessisaniiti micayyoo kana lubbuu ishee baasan jechuudha. Innaa bicha rabbiin nu haa eegu hunduma keenya iyyuu warri biyya ormaa keessa jirru isaan akka namaatitti namaaf yaadu miti. Nama birrii isaaniitti tamaammanuudha malee nama rabbii isaanii sodaatu miti jechuudha. Namni rabbiin isaa sodaatu namni rabbi akka isa uumeyyuu kan waan dagatan natti fakkaataan isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Har'a sodaan rabbii keessa isaanii jiraate har'a micayyoo dalagachuudhaaf hojjechuudhaaf jecha biyyaa baate waan ishiin hin godhin goote jedhanii sobaan miidiyaa irratti footoo isheetiif sagalee ishee maxxansanii maqaa ishee balleessanii achirraa ka'eetu mootu lubbuu micayyoo kanaatillee sadarkaa itti balleessanidha jechuudha kan gahame. Yaa hireedha wanti hundumayyuu garuu lubbuun dhala namaa hin baati garamiinis garansiinis garuu immoo akkanatti lubbuun namaa bahuun baay'ee takka garaa nama nyaata. Guyyaan namaa geessee namni dhukkubsatee maatiin ofii achis qabee yaallatanii achirraa yoo hafeetiyyii fayyuu dadhabee namni sun du'e gaddi osoo jiru baay'ee garaa nama nyaattu jechuudha. Garuu dingata gaafa lubbuun namaa baatu immoo haala kanaan gaafa ajjeeffaman immoo baay'ee takka nama gaddisiisa jechuudha. Har'a maatiin ishee ala eega yeroo kamiiyyuu jechuudha. Yeroo kamiiyyuu maatii kun jijjiira jedheeti namni kamiiyyuu of jijjiira jedheeti namni kamiiyyuu kan biyyaa bahu kaayyoo qaba hundi keenyayyuu jechuudha. Malee lubbuu keenya dhabnaafi miti. Garuu sababa kanaan immoo obboleettiin keenya bofa ajjeeste jedhamteetu maqaa ishee balleessaniis waan isheen hin goones goote jedhaniini lubbuun ishee bahuun baay'ee tokko garaa nama nyaata. Lammiin keenyallee lammiin Itoophiyaati jedhamee biiroo keessa jiranillee hangam akka namaaf dhaqqaban kan argisiisudha jechuudha. Walumaa galatti har'a osoo isheen iyyattu hiriyyaa isheetti osoo himattu akkasumallee hiriyyaa ishee bilbiltee osoo kudhan gaafattu garuu nama isheedhaaf dhaqqabu dhabuu irraa kan ka'e kan isheen lubbuun darbe jechuudha. Isaan nama gaafatu hin qabani akka barbaadan nama godhanii akka barbaadanitti nama balleessanii ni jiraatan jechuudha. Biyya ofii keessatti jiraatu namni isaan gaafatu hin jiru jechuudha waan ta'eef jechuudha. Bichaa rabbiin isaan haa gaafatu. Haqa obboleettii keenyatti illee mootu rabbiin isheedhaaf haa barbaadu dhugaa baay'ee waan garaa nama nyaatudha jireenyi biyya ormaa egaa jireenya hadhaawaadha. Hanga lubbuu tiitis haatu hanqattee jirti lubbuun teenya jechuudha. Osoo qixa nama kamiyyuu hojjennu waan hundaaniyyuu lammii nama saba birootiin adda taaneetidha kan jiraannu jechuudha. Kana kan godhe mootu biiroo biyya keenya biyya asii as keessa taa'aniitu isaanidha kan akka nuti araba jalatti tuffatamnee jiraannu kan nu taasise lammii biyya keenyati jechuudha. Nuuf dhaqqabuu irraa kan ka'e irraa gaafa isaan rakkina kana jedhanii itti matan dirqiidhaan mana isaaniitti deebisuudhaanis ta'ee akkasumallee kan araba fuulduratti rukutuutu jira biiroon jechuudha. Namoonni baay'een osuma rakkatan osuma dhiphatan
biiroo deemuu sodaachuu irraa kan ka'e mana keessatti rakkoo hamaa keessa kan galanii duunus jiraannus jedhanii jiraatan namoota hedduutu jira jechuudha. Warroota biirootiif illee rabbi lubboona isaaniif haa kennu, obboleettii keenya rabbi lubboo haa maaru, yoo dogongore dhiifaman isin